jaalalaka keessanii rabbi nuuf haa kennu. Jaalala maqaa qofa osoo hin taane jaalala jiruu hamaa fi hammeenya irraa rabbi isin haa miggaaru. Ilmaanis horaa rabbi isiniif haa hiru. Jaalala teetirraa gooftaan keenya hedduu miidhame. Abjuudhaan hawwii arguu isaatu anaaf fa'ida hime. Bikka deemusuma wanni inni gungumu jaalala dhugaatiin hin jiru wanni jijjiiramu. Hawwii dhabuu mannaa ani haa wareegamuu. Osoo ni fi dubbattee jaalalti afaan baaftee meeqaatu jira kan jaalalatti taphate. Gariinis jaalattee hedduudha kan maraate. Wayyaa bada jaalala hin nyaattu hin dhuytu. Kataa'u kadeemu hundi suma kan yaadu. Gariinis dhabee useetuma kan aadu. Gariinis irraa waywaataa jaalatee kan dhabe. Kan jaalalatti taphatee jaalalaaf bikka dhabe. Ani kan na dhibe jaalalaatu nama dhabe moo namaa jaalala dhabe. Zamanni jijjiirame ani malee na dhibe. Jaalatee afaan qabaattee ofirraa hin dubbattu. Hakni abbaa dhabee kophaa kan rakkatu. Xiqqaa fi guddaan jaalala kan komatu. Meenurraa dhuusii jaalalti dhabamte. Dhiirteetta duraanii hin jirtu ati ni maraatte. Dhadhaga higeelee yoo jaalala feete jaalala firraa dhiisii arraboota hin barbaadini. Jaalalti dhugaa hin jirtu bilaashin lafta'ini. Nuti taphachuu malee isaan hin beekani. Jaanii koomatan gariin dubartoota akkam fakkaata hoo warri dargaggoota isaanis ni koomatamuu dhiiroo ni faarfata. Mee haa ilaallu garii isaanii akkana ijaan yeroo wajji ta'ani. Ati yeroo maaliituun bareedinni akkanaa ni ammoo xiyyaa beekaatu naaf kennaa. Ija hin babaasinaan filamee wal feenaa. Xiyyaa sirra bareedaa ta'e xiyya hin geessu. Googiliyoo gaafattee uumaa siif hin deebisu. Tolchee uumee hundarra anaaf caattisee. Waanuma takka jira isirraa kan na aarse. Waan jaalala jaan hin agarre inumaatu bareedinaan barbaadeetiin dhabee waan jaalala fakkaatu. Dubbiin isirra dhibdee googilees gaafadhee googilees jedhee yaabuu baasifadhee bareedduu hundee caalturraa eegan jaalala dhabee jaalalti dhugaa hin jirtu ani jaalala komadhee. Akkana jaanii koomatan garii warra dhiiraa isiitu dhabame moo maali jaalalti numa jira. Jaalalti meeshaa miti hundi bitee kan gurguru. Jaalalti qaaliidhaa hin jiru kan isii jijjiiru. Nutiitu wal sobe malee jaalalti waa hin nu hin sobne. Duraanuu ni jirti kunoo adiiroo arran dhufne. Fuudhaaf heeruma keessatti hedduudha gammanne. Mabruk jennee gammachuu teenya ibsannaa. Waliif ta'a jiraadhaa walitti hin mufatinaa. Dhadhagee hawwi Abdallaan hedduus jaalataa. Jaalalti irraa bakka iyyuu suma dubbata. Jaalalti dhugaa kunoo bikka harkatte. Atumaaf magan yaa kan jaalalti taphate. Jaalalti dhugaa kunoo halaaliin mul'atte. Jaalalti dhugaa kunoo halaaliin mul'atte. Tole egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya waloloo hammanaan eega shabbisiin gone booda amma gara oduu dabarsina. Oduu keenya duraan duubaa kan dhiyeessinu ta'a gara obsineetti sin dabarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoya harka fuunee kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya amma dabaree oduu irraa geenyatti jirra. Oduu kana kan isin biraan gahu ana obsineet awwal hanga dhuma sagantaa keenyatti wajjin turan affeerraa keenya. Oogustii 22 bara 2025 galgala Jim'ataa markazaa Abdallaa Ibnu Huzaafaa keessatti hoogganaa markazaa kana ta'an Ustaaz Abdallaa Khaliifaa gaa'ela isaanii bifa ho'aa ta'een qopheessuu irratti argamna. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa baynakuma fil khayri jechuun kan eegallu yoo ta'u alfa mabruuk ustaaza keenya jechuun irraa deddeebin jenneeti jirra. Gaa'ela Ustaaz Abdallaa Khaliifaa haala gaariin geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u keessummoota garaagaraa hirmaachisuun majmuu'aa shuuraa wajjin ta'uun sagantaa cidhaa isaa haala adda ta'een qopheessuu irratti argamna. Guyyaa arraantanaa sirna fuudhaa fi heerumaa obboleeyyan keenya dheebuu waggaa dheeraa booda sirna gaa'ela isaanii geggeessuu irratti argamna.
obboleessi keenya Ustaaz Abdallaa Khaliifaa Habibtii isaa mi'eessituu jiruu isaa bareechituu alaa fi mana isaa tan taate addee Hawwii guyyaa arrantana karaa sunnaa nabiitiin zawwajeetii jira. obboleessi keenya Ustaaz Abdallaa Khaliifaa yaada isaa akka nuuf laatanitti hiddii onneetiyyaa jaalala hawwiitiin erga waraanamtee bubbulteetii jirti jedhan. Egaa bal'ina oduu falmata wal akka itti aanutti nuuf dhiyeessa. Anis waggoottan dheeraaf gama onlaayinii fi kallattiin bilbila isii irratti cafaqee yaada keessa kootii ergan itti baafadhee booda guyyaa tokko ganama wariidhaan yaada tokko murteessuuf yaada marii dhiyeessiitiin jiraa fi yaadni sunis akkan turedha. Yaa hawwii koo ani kophaa kiyya makaddaa jidduutti sirraa miidhamaatiin jira. Onneen tiyya si arguu barbaadde si halaaleffachuun barbaada. Abbaa keetiin akkan dhufee si fuudhu akkan dhufee manatti si galfadhu hayyamanaaf godhe jechuun yaada isaa dhiyeessiifiti jira. Garuu abbaan kee akka abbootii biratti gabbara wayinatti guddisaa akkan siin fudhanneef wayii karaa natti tufaa jechuun yaadaa fi yaaddoo isaa erga itti himatee booda deebiinsidhaan akkana kan turedha. Habiibii yaa ruuhii yaa hidda miidhaan onni kooti yaa abbaa ilmaan kooti yaa gaachana jiruu kooti anis waggaa dheeraaf karaa sunnaa nabiitiin si heerume si argachuun fedha. Si wajjin mana tokko keessa bobba'ee galuun fedha. Abbaan kiyyas gabbara si hin gaafatu. Habiibii narraa hin sodaatini. Abbaa koo anaatu amansiisa atummaan kootu abbaa koo karaaraan gaafadhu jetteeni. Jecha kana yaadaa fi yaaddoo isaa isatti jirtu jecha bareedaa saniin onni isaa bashaq eega gooteen booda haaluma isin jetta sanitti aalii isaa gara aalii isitti erguun sunnaa nabiitiin halaaleffatee singilii irraa gara dabil yeroo dhufu gammachuun daangaa hin qabne fuula isaarratti mul'achaati jira. Dhumarrattis gaafii gaafanneen jireenya amma dura jiraattee fi kasana booda akkamiin ilaalta jennee gaafannaan akkana jechuun nuuf deebise. Ani ati tiyya arra dhalte malee amma dura hin dhalanne. Ani hawwii tiyya duraan jireenya qaamaatiin jiraachuu ture. Eegan fudhee ammoo jireenya qaamaa qofa osoo hin taane jireenya qalbiitis irratti idaadheetiin jira jedhee. Eegan zawwajee booda jireenyi kiyya gammachuu fi barakaadhaan nuuf guutamee jechuun dubbateeti jira. Guyyaa arrantanaa cidhaa obboleeyyan keenya lameen Ustaaz Abdallaa Khaliifaa fi Hawwii sababeeffachuun namoonni 9 warreen singilii ta'an lamummaa singilii dhiisuudhaan lamummaa Ustaaz Abdallaa Khaliifaa fi Hawwii fudhatan. Mul'isaaf nutis fudhachuu qabnaa jechuun murtee dhugaa murteessaniitii jiran. Sababni nuti murtee kana murteessineef murtee obboleeyyan keenya kun murtee dhugaatii jedhan. Murtee ilma namaa fi akkasuma gama rabbiitis gocha obboleeyyan keenya Ustaaz Abdallaa Khaliifaatii fi Hawwiin dhugaa godhan kun waan akkaan jaalatamaa fi kabajamaa namatti godhaa waan ta'eef nutis qisaasa yeroo fi umrii qisaasuu jirru kana gama halaalitti geeddarree halaalan zawwajinee kophummaarraa gara maatii jirutti deemuu qabna jechuun murtee irraa deebii hin qabne murteessaniitii jiran. Egaa falmataan dhiyeessa. Murtee isaanii kana namoonni baay'een dinqisiifachuun mata duree sagantaa godhachuun bakkeewwan adda addaatti gaggeessaniitii jiran. Taateewwan kanneeniif sababa guddaa kan ta'an fuudhaa fi heeruma obboleessa keenya Abdallaa Khaliifaa fi giftii teenya obboleettii teenya Hawwii jidduutti taasifameetii jira. Kudhamoo namoota baay'eedhaaf barnoota ta'uu jiratti shabaabban baay'ee warra hin fuudhiniif akka dafanii fuudhaniif kaka'umsa ta'eefii jira jedhan. Gaa'ila keessan kun gaa'ila milkii, gaa'ila gammachuun, gaa'ila jaalalaa lama taatiisa sadii ta'a kan waan isin jaachisuu fi waan isin aachisu waldhabaa fi waldhaba isinirraa qabu isin jannam. Kan dhaggeeffataa jirtan oduu saatinaati amma gara oduu baatotti isin dabarsina.
Guyyaa har'aantanaa addee Iteenech Farshoo fi addee Faatee Qabelee jidduutti fiigichi Olompikii waliigalaa marsaa lammaffaa magaalaa Awwadaa keessatti taasifameeti jira. Fiigichi jalqabamee guutuu addunyaan daawwachaa kan jiran yommuu ta'u, fiigicha eegalamee daqiiqaa 4 sekondii addee Iteenech Farshoon dachiin itti zoruun gara diimtuu wallaaltee jirti. Haa ta'uutii addee Faatee Qabeleen ammoo fiigicha isiidhaan bifa bareedaadhaan itti fufuurratti argamti. Dabalataan fiigicha itti fufuuf addee Iteenech Farshoon warreen koree nageenyaa karaa ati fiiguu qabdu gamana osoo hin ta'in gamana waan ta'eef asiin kootu fiigi jennaan jaaniitti himan. Addee Iteenech Farshoon of wallaaluudhaan dachiin dirreen gaara itti fakkaachuun akkasumas dirreen Olompikii hallayyaa bishaaniitti fakkaachuun akka harreetti garaa fi dugdaan fiiguu eegalteeti jirti. Addee Iteenech Farshoon akka harree adiitti gangalachuun dirree fiigichaa keessa gatantartee fuulaan lafatti kofteeti jirti. Bifuma wal fakkaatuun morkattuu lammaffaa taatee addee Faatee Qabeleen ariitii isii dabaluun fiigicha iskoora duraanii qabdu cabsiteeti jirti. Haa ta'u malee addee Faatee Qabeleen cimaa akka malee ofirra dabarsuun hedduu waan mirqaanteef ani hin dadhabne asumaan itti fufa jechuun badhaasa Iteenech Farshoon fudhattu anumaan fudhachuun qaba jechuun fiigicha isii itti fufteeti jirti. Wal dorgommii fiigichaa kana addee Iteenech Farshoon sababa dhugaatii farshoo fayyadamuutiin gatantartee akka harreetti gangalachuun fiigicha irra ari'amteeti jirti. Addee Faatee Qabeleen ammoo mirkaante kana fuulduraaf akka ofirraa xiqqeessitu akeekkachiisaa fi badhaasa fudhatteeti jirti. Guyyaa har'aantanaa aruuzaa Ustaaz Abdallaa Kaliifaatii fi hawwiis sababeeffachuun kuduraa fi muduraalee garaa qalmaaf qophaa'an jiru. Isaan keessaa addee shunkurtii, timaatimaa fi dinnichaan akkasuma obbo Dibichoo dabalatee kafanaa gurguddaa biddeenaan jedhamuun maramanii biyyee ruuzaan ukkamamanii gara qabrii garaa jedhamtutti awwaalamanii jiran. Sirna awwaalchaa kanarratti miizota keessummootaa fi namoonni garaa irratti hirmaachuun sirna awwaalchaa isaanii geggeessuu irratti argaman. Allahu Akbar. Tibbana kana ardii intarneetaa magaalaa Waasaabii gidduu galaa dargaggeessaa fi dubartiin akka malee itti baay'atan. Ganda duwwaa tokko immoo akkasuma ganda duwwaa 4 yookaan teelegiraama keessatti dargaggeessi maqaan Jaalataa Hussoo jedhamu shamarree jaalattuu Jana jedhamtu waliin walitti gaarreeffannaa jaalalaa isaan jedhutti taasifameeti jira. Walitti gaarreeffamnaa gama lameenitti taasifameen gama istoorii isaan irratti jechoota jaalalaa kanneen onnee nama balleessuu gama ta'anii walitti banan. Falmata awwal akka ittaanutti dhiyeessa. Akkasumas agarsiisa meeshaa waraanaa jaalalaa anaatu sirra caalaa anis gadi miti jechuun daqiiqaa takka sekondii 7 maayikiroo sekondii duwwaa keessatti ollaa teelegiraamaa taateen ganda imoo keessatti dargaggoo Jaalataa Hussoo fi addee Jaalatuu Jinjanaa jedhutti lolli addunyaa sadaffaa bifa jaalalaatiin banameeti jira. Lola kana keessatti lola quba abbaa guddoon darbatame keessaa meeshaa waraanaa kanneen akka jechoota jaalalaa, footoo, viidiyoo fi kanneen kana fakkaatan ni argamu. Lola kana keessatti addee Jaalattuun irraa waraan isiitirraa jechoota jaalalaatiin itti yoo imimmaan buuftu obbo Jaalataa Hussoo irraa ammoo waraana qilleensaa isaa footoo jedhamuun kan haleelame yommuu ta'u gama Jaalatarraa onnee isaa akka dhukkubsachuun gabaafameeti jira. Lola isaa lameen jidduutti guyyaa 3 sa'a 3 daqiiqaa 3 sekondii 3 maayikiroo sekondii 3 keessatti gaggeeffamaa ture dhaabbateeti jira. Waraanni dhaabbatee magaalaa Waasaabii jalatti dhaddachi jaalalaa seera jalatti walitti dhufuun abbaan murtii akka isaanii lameenuuf mureeti jira. Dura kan miidhee obbo Jaalataa Hussoo jechoota jaalalaatiin mimmayyuu irraa yaasuun addee Jaalatuun ammoo footoo isii jaalatatti qilleensaan itti furguggeessuun onni isaa waan sossoofteef akkasuma waan footeef haqni isaanii tokko qofa akka ta'e beeksiseeti jira. Haqni isaaniitti isaan lameenuu gama ganda isaaniitti erguun waasii nama tokko fidadhaa jechuun ajaja itti dabarsite jira. Isaan lameenuu waasii isaanii innis footoo isaa isinis footoo isii fiduudhaan dhaddachi jaalalaa dubbii isaanii kana erga laalee booda isaan lameenuu kaatinaa jaalalaatiin walitti hidheeti jira.
akkasuma isaan eebbisuun gama ganda isaaniitti erguu isaanii maddeen keenya gabaasaniiti jiran. Dhaabbata majmuu'aa shuuraa kan arraa ajab kan nama jechisiisu haala jiruu fi jireenya keessatti gamtaadhaan kan jiratan yoo ta'u yeroo gaddaa fi gammachuus haala nama dinqisiisuun kan wal bira dhaabbatanidha. Fuuldurri majmuu'aa shuuraa waan naaf ta'e keessaa barnoota islaamaa rogaa hundaan barsiisuu fi kutannoo fi murannoon ka'uu isaaniiti. Kanaafuu warroonni sagalee teenya tana dhageessan hundinuu sooshaal miidiyaa isaanii hundaa akka maatii akka taatan isin affeeruu barbaanna. Toligaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii keenya guyyaa har'aan tanaa gaa'ela keenya Ustaaz Abdallaa fi Hawwii baga geessan jecha oduu keenya kan guyyaa har'aan tanaa walitti qindeeffannee dhufne kan hangammaa ture kana fakkaata. Oduu kana kan isin biraan gahe ani Falmataa Awwal istiidiyoo teenya kan Itoophiyaa jirturraa yommuu ta'u waa'ee yeetiyaa obsileetis ana waliin bahar gamasuudhaan sagantaa kana wal duraa duubaan gaggeessaatti turre. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti gama kootiin nagatti naaturaa isiniin ja'a. كدر الشبكة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هيا أستاذ عبد الحاكم أستاذي أكان ميجا ستة مجموعة شورى دلال